Hello kabajamtoota dhaggeeffattoota soorsaa YouTube akkam jirtu fayyaa nagaa keessanii jirra nu galata waaqayyoo fayyaa nagaa keenya koottaa buna argaa kun bunni deffee jira buna urgeessuu fi har'a immoo koottaa isiniin jenna kun maaziriin faachi taa'anii jiru obbo Soorsaan faas kuundeessa jiru achi jiru ani faan immoo asan isinii jira kun warri na yaaddan asan isinii jira sinan jaalladha kanaafuu jarri isaan nagaa sinaa gaafatanii ani immoo silaa intalatti manaan qabu bunan buusaa jirtu fayyaa nagaa keessan miti. Warri kale galgala maaziri eebbisaa bulta waaqayyo sinaa eebbisu sinillee nagaan galaa umuriin kan keessan isaa dheeratu ameen isin jira umurii isaanii naaf isaa dheeratu sin jaallannaa jaratti sin dabarsee jedha buna buusa. Toos achi taa'ee as achi teessee mul'atte dha. Argaa mul'atte achi taa'ee sassabe. Amma gaannan taa'u oduu biraas taa'ee. Kootaa buna dhugaa kun bunni raawwee jira. Ixaan immoo hin aarsu nun hin barbaannu isin jenna. Nagaa kadhaale kakaleessaa taasaa jechuudha waan barbaadan yaada qabda sillachanuu waan barbaadan nagaadhaan immoo akka obboleessaatti waan feetanaa son mirga keessan. Nagaaf araarri waaqayyo isiniif haa baay'atu maatii keenya baga jiraattanii inullee kana jirra tooftaan galata argatu waan hundumarratti. Egaa bagaarra geenyee bagaarra geechan isiniin jenna. Koottaa buna dhugaa bunni daffaa jira. Buna kana soorrannu haa dhugnu isiniin jenna. Baga jiraattan isinis immoo bagaarra geechanii kun hojjerranis akkaataa kanaan haata inni isa nu gargaare waaqayyoof galata jecha. Maaziri taraa kee goofta bu'uura. Fuula keessanii fuula waaqayyoo duratti akkaataa kanaan jirra. Isinillee baga jiraattan isiniin jenna. Gooftaan galata argatu isa waan hundumaa godhe kanaaf isaaniifan carraa laadhaa. Haasaan. Waan feetan jira nagaa gaafadhaa isinis fataa jedhaa. Keessanii nagaa galata waaqayyooti. Nagaan isin faana ta'uu. Nagaan guddaan isin faana ta'uu. Sagalee keessatti dabalaa akka hojii hojjetaa dhaggeeffatu. Jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii nutis nagaadha. Kunoo ani mana ilmoo kootiin jira. Harka fataa jedheen jiraadhe. Ishiinis fataa jettee jiraatte. Galanni keessan hin badiinii galatooma. Amma immoo isinis immoo akkasumatti biyya keessanitti nagaadha. Galaatiin nagaa fataa jedhaa jiraadha. Biyya nagaa amma keessa jirtanitti nagaa isin yaafennu waaqayyo. Umurii keessan illee jitti fixinaayi jedhi gorsi. Kumanaan naga hitan. Ila nagaan naagashu. Achittis immoo baastanii turii naa gurgubadha. Galaa biyya keessanitti galaa achitti nagiinaa. Biyya abbaa ofii nama nyaachuu wayyaa. Biyya ormaa hin naqu malee itti nafanii nagaan isin naagashu waaqayyo. Gorsa bareedaa gorsitanii. Ijoolleen baay'een waggaa 5 waggaa 6 waggaa 7 hojjetu ammoo yoo kunoo qilleensa yuutuubii kanarra yoo argan maal jedhu beektaa wanni bitamu widdiidha kam goonaa lafti widdiidha manni widdiidha meeshaa mana keessaa bitamu widdiidha warra kana jedhu yuutuubii hojjetan jiru birri baay'isanii kanaafuu biyyatti deebinee hin gallu waggaa tokko hojjenna waggaa 2 hojjenna tubaayilanii waggaa 10 ga'u jaafaa ga'u mucayyoon tokko maddoon dhufee waggaa jaafa hojjetaa ani manaan hojjetu sana nama obboleessaa hojjetti waggaa dhugaa waa qabja jirsu waggaa jaafaa fi jaja 5 fennaan gale waggaa guutuudhaaf jechuudha maal godhan dhalanii achumatti giggim jedhanii hafu waaqayyoo turuu namaa guuta malee immoo dirqama isaatii waggaa 17 hojjetanii umurii ofii fixu umurii ofii keessattuu immoo umurii ofii bichaa miti dhugaa waaqayyoo humni ofiin dhuma birrii miti. Asii amma deebi'anii jaarkaan tokko fuudhuun in ulfaata yaada bishaan lagaa jechuun waan tokko baasuun in ulfaata. Har'a manni namaa mana namaa jechuun mee abidda namaarra dhaabatanii nyaata isaanii bisheessuun uffata isaanii tokkosuun har'aaf birrii qaba borinnaa galan immoo afuura keessa. Isaanii maal jettu amma sillachanuu waan barbaadan jiraanii bulan buusa. isaaniin kan jennu akkuma waaqayyo isaan gargaare waa buduuffatanii guddaan immoo waaqayyoon kadhatanii
amantaan maqaan beekti jiraatan egaa waaqayyoon kadhachaa Galee keetti galee fagoonya wajjin kaamera. Dhuguma fageenya irra jira kaameraa waan ta'eef. kanaaf rakkoon hin jiru yoo waaqayyo nama gargaare malee waggaa 10 waggaa 5 waggaa 6 hojjetanii mini kan keenya kana hin argitu guyyaadhuma muraasa waggaadhuma muraasa hojjetame Waaqayyo daruu hojjetame irratti immoo waaqayyo immoo humna nama nuu ta'e kun akkaataa kanatti jirraadha kanaaf nurraa waan baay'ee barattu inneeti viidiyoo kana kan isinii waraabaa jiru egaa qabaadhuma waan hojjetamu sanitti qabaa gaarii yoo qabdan yoo immoo isa guddaa waaqayyotti immoo yaada keessa hidhattan hin milkooftu rakkinni soo jiraate waan hundumaa keessatti waaqayyo humna isiniif haa ta'u isin haa gargaaru eebbasaa itti isiniif haa roobu waaqayyo humna isiniif haa ta'u waaqayyo dhukkuba isinirraa haa cabsu ergaa hamaa immoo isinirraa haa hidhu jedha waaqayyo immoo dafqa keessanitti ija isiniif haa godhu inni guddaan kadhanni koo isa kanaadha kanaaf namni jooree dafqasaa akka seexanni hin nyaanne manni qorichaa akka hin nyaanne inni guddaan waaqayyo isin haa gargaaru jedha ergaan koo inni guddaan karaa waaqayyooti malee humna keenya hin dandeetti keenya wanti ta'u hin jiru kanaaf waaqayyo humna isiniif haa ta'u humna keessanitti dabalame beekuma keessanitti dabalame horii keessanitti dabalame waanuma sirrii tokkotti isin haa baasu akkuma nu waan sirrii kanatti baase waaqayyo waan sirrii tokkotti isin haa baasu jedha nu warra galata qabna gammachuu qabna mana keenya jirra midhaan malee biyya lafaa kanarra jiraannutti hin barbaachisa kanaadha ergaan isin yaade dhaamu malee umurii keessan citti umurii keessan humna keessan baay'inaan umurii miti humni keessan jira tokko irra ga'uu hin dandeechen inni guddaan ishiin kan hojjette waggaa 3 waggaa meeqa hojjette biyya ichaa hojjette warra ittanii gaafii gaafatta egaa amma isa keessatti lolli gurguddaan tureera isuma kan keessatti immoo waaqayyo moo'icha nuuf ta'e baay'ee isin jaallanna baay'ee isin kabajna isinillee akkaataa kanatti maatii dabaladhaati koottati guyyaa tokko fataa jettanii mana keessan teechanii guyyaan hin jira yaadda'ina hojii keessanitti jabaadha guluuffadha qabadha lafa yaaddan ga'a isiniin jedha karaa koo eebbifama. Innis waanuma feetan jechaanii bira keessa dhugaa qabamaa jira. Fixanii jechuun waa'ee umurii isaanii birriin nun ga'u waggaa 3 hojjennu lolanii umurii isaanii fi kan sanaafan irratti dubbataa kanaafuu achirratti maal jettan isaanii birrii dubabichaa ilaalanii umurii isaanii fitu umurii isaanii caalammoo humna isaanii gaaruma gaafa galan waan hojjetan danda'ani. Amma dhugaa waan baay'ee hojjedhe yaakaar laga waan baay'ee fiduu danda'e. Bara qalbii fakkaataa birrii dhuma laallee. nama baay'ee nama qannisiisisii baay'ee nama mana namaa bari. Bolli namaa keessa gugguufu noo beelaan beelee jedhanii beelatti loolanii kooti jedhanii itti jiraatanii dafqa keessan goodaa tallaatti nyaatisina hin gaafuna nadhaaf gala biyya keessanitti ni jaarrattu galtanii manuma yoo ta'e waan ijaarrachuu dhiistan miti manas taanaan mana nagaas taanaan waan isin eebbifnaan eebbifamnaan waaqayyo xinnaa guddaa isinii goonaan ijaarratanii teessu galaa. Galanni haadha qabdanis obbolaa qabdanis obbolaa keessatti haadha qabdanis haadha keessanitti biyya keessatti deebi'a. Biyya ammaatti hin dhumina. Har'a farankaa laaltanii humna keessan hin fidina. Inni immoo humna keessan immoo dhumammoo isaan waraabbachuu dadhabdu, waan faladhachuu dadhabdu, buna kaawwachuu dadhabdu biyya ammaatti naa humni keessan irratti laaltan malee. Dhuguma xaaranii tokko dabarsanii deemuun nama fayyadu. Malee humaa keessan nuti gala. Biyya keessatti waaqayyo daandii isinii haasa'a. Daandii nagaa dabalaa. Waaqayyo mangadii isaa isinii haa baasu.
Waaqayyo Amen. keessumaa hojjettan immoo isinii haa eebbisu. Wayirra isinii haa oolchu. Ameen. Buna keessa dhugaa yookaan Kanaafuu Waaqayyo nagaan isin haa gashuu isin of gashee biyya ormaatti humna keessan dabbitanii humna keessan hin fixinaati galaan isiniin jedhe. ishuma sanaan waan xinnoo bitatanii oo lafa dandeesse illee lafa uummanni dandeesse illee mana xiqqoo bitatanii keessa ba'anii yoo gulliitii gabaa nagadatanii jiraatu. Gulliitii maali dibboo suuqii guddaa nagadha. Jechuun suuqii guddaa nagannaatti gugga shan jaajjatu beekti ta'anii. Suuqii guddaa tirnaatti arrannaa dhufan suuqii san danda'anii hojjetan hin dadhabu humni isaanii yaadumee dhufa. Yaa Waaqayyoodha waan hundi wanta Kanaaf akkan isin jennaa waan buna danfisannee buna dhugaa jirru asan jira beani jabanaa dhufa kanaaf isinitti lafa lafa haraas taa'e. Karaarran isaanii buusaa jira jechuudha as taa'e. Waan hin jedhama gaazexeessatu hin jedhama isinii gallee gaafi isinii gaafachaa jira waan akkanaa immoo itti maayichaa jira shumburaallee isinii akaa'an jira yaa'u nyaatallee nyaanne irraa garuu yaa'u isin jennee isa kaabuudhaaf immoo beektu miti buna kursii hin qabne immoo nuraa jedhanii galanii garuu adiyaa. Kanaafuu bakka fataa'eedha dabbaramina yuutuubii keenya dhimma keessan sola sabskiraayib gochuus hin dadhabdan warri addisi warri jirtan immoo laayikii gochuu dadhabdan maal akka ta'e naa galaa hin jiru. Yaa waan isillee viidiyoo irraa fagaachaa kan jiru nan beekaa jira. Hojiinuma kanaaf hin beektu warri hojii waa'ee mana kanaatii fi keessan na dubbistanii nadhabbee akka qabu nan beekaa dadhabdaa hojii hojjettu kaameraa irraa fagaattee minaan warri jirtanii jirtu galatoomaan isiniin jira isiniinis. Asumarraan innan viidiyoo kana darbee hojjedhu immoo dadhabuun koo waan hin oolle fedhiidhuma keessanii laayikii tuqaa homaatti hin kaffaltan waan ta'eef. Adoo amma suqqaa sii buusu allichaa madda maal waan ta'e buna musikaa Usi kana dhugaadha. kennettoodha. Kennettoo kana dhugaati. Beekaatti buustan. Kanaafuu kan isiniin jenna. Kootaallee buna dhugaa isiniin hin jenne dhiifama koottaa buna dhugaa buna. Maaloo kottaa buna dhugaa. Maaloo koottaa. Buna dhugaa kottati. Buna jabanaa kee buna biradisii gaachidha fudhii isaati. Kottaa buna dhugaa. Injiraa bunni keessan. Jira yaaddeessanii biradisiitti dabsanii feermuusiitti na buusa. Malee jabanaa hin beekan gaa jabanaa Itoophiyaan keenya fudhatee dhaqee ijoolleen deffatan malee. Abbaan ijoolleen gobasiin hin jiru warri lama deddeebi'an fudhatanii dhabu. Keessa waan beekaniif. Warri fajajee akka fajee siif jedhanii deeman immoo waan fudhatanii naqan jechuudha hin beekan gaa. Ashabaatti golaanatti. Gargaraa dhiirri buna kana naafuu meera dubbiin rakkoon qabu nanni qabu bade maaloo. Qabiidhaan jecha. Kanaafuu koottaa buna dhugaa koottaa kan shumburaallee nyaadha isiniin jenna. Fataa jedha. Haasaa isinitti hin neersinuu laayikii sabskiraabii nuu godhaa dhalaa keessan isiniin jenna. Adana viidiyootti nan deebi'a waaqayyo jedhee hojii kana ofirraa qallalchaan jira viidiyootti illee nan deebi'a nan hojjedhaanis hin badu akkas hin yaaddan nan beeka. Anis baay'ee isin jaalladha dhugaa baay'ee isin yaada. Ani immoo baay'een isin jaalladha. Koomentiin keessan illee baay'ee na gammachiisa. Dhugaa halkan illee irra kunan dubbisa koomentii keessan natti tola jechuudha banee silkii. Kanaafiyyuu eebbifamaa guddaadha. Ana garuu maali dubbisuu diddan maali? Si jaalladha hin bareedda gobasiidha isinillee gobasoota warri biyya ormaa jirtanis waaqayyo isin haa milkeessu eebbifamaa. Kanaafuu Ciao fayyaa taa'e. maal abboo sirriitti maal sirraa ilaalan jedhaa galgala dukkanni kee ilaalan hin daalle. Maal asirta? Koota shumburaallee nyaataa kun shumburaallee isinitti qabee kun sin ga'ee bakka. Amma akkatti Kan gosa moo barre beekan godha malee. achitti dhaqee hunda isaanii dhaabatu. Waan biyya asitti gabra laata sanatti. Kanaaf hin qorraa xinnoo rufuu barbaade jaaketti keessa galee qarqara deemna malee hin turtani ka. Hin turtani ka inni amma achi akka abdii akka isin biraa Dubaay minaaminitti akka hin jiru ammas. Hingaa buna sin agarsiise. Bakka isaanis achuma jiru. Kana moo maazariitti irra bareeda achitti keessatti agarsiisa waa. Ana moo maazarii bareeda eenyu diimtuu irra ilaaltu waa. Raabaan moo abishaati ture? Yo kaya kan mana ko sura. Karena kan bakal tinesu aslala ini tuh roba ini. Aslala ini tuh roba bulan nai. Kuno ini tuh roba ini itu radio asla. Sinis gartani fatawana tuh warna desa wajini ya daina. Wah to kom tuh sedikit nagami wakayo nagara singgash. Harsa sini jurah. Hati ke umri si ada itu. Oke, tidur aja gitu.
hojii si barsiifte minaan warra chaatu ta'u kunootti umurii isinillee naa dheeradhaa warra maazariin keessanillee umurii isin yaa dheeratanii I love you so much ከዚህ በኋላ ይበዛል stop stop ከዚህ በኋላ በቃ ስንት ባየተነ ሰለቻቱ ከናፍ ይሽ መቀረ ላይክ ጎራ ሰብስክራይብ ጎራ ስንጃለና ገዋገየ ጀደመ ቶማዘሪ ጅርቱ ቪዲዮን ብላ ሁለት ዴብና ቻው በቃ ነጋንትራስሊስ ሆርስ ቻውሪ ታው ኮራናጋ አልካንጋሪ ጂጋሪ ምልካይና ጋሪ ስኒፋታው ባርኩ ማናባፊ ኩዳተርባ torba milkaa'ina guddaa qabattanii eebba guddaa amarratanii kara biyya keenyaa dhuftanii kara Itoophiyaa dhuftanii badhaadhina guddaa isinii haa ta'u isiniif haa ta'u ameen hawwii kiyya isiniin karadhaa waaqayyo akkasii milkeessaa nagaan galaa kana miti inni na keessa jiru jabaadha waan barbaadan immoo nu gaafadhaa waan nu wajajuu barbaadanii amma kusattanii hojii inni kadhannaa hojii naa qallaleera karaa hundumaan waaqayyo nu gargaareera waan tokko yaaddoon hin jiru inni guddaan ulfina argatu Yesuus. Kanaafuu nagaan tura viidiyoo amma biraa walitti deemnutti iji nagaa wal argu isinillee nageenyi waaqayyo isin biratti taafu nagaan nu tura. Ciao.